السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمت ردفتوتن كينيا ندرسي لما فاتن الحمد لله رجال ربي دي ونجيا ولد دي بنجرة تمرها في آنن تمرها في آنن وجلوجون ركوبة كام خيني رأيني اتسو تمرها في آنن لجون بيشان ركوبة نرأي اتسو خيسا تمرها في آنن كيسا مغنيسيوم فسفري كالسيوم فاتو خيسا جرا فيتامينات يجو إن فيتامينات نكون akka kaansariidhaaf qaamni keenya hin saaxilamne nurraa ittisaa jechuudha. Dhukkuba kaansarii jalaa najaa bahuudhaaf timiraa fi aannan dhuguun barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma inni shanaffaan kunuunsa qaama keenyaa, tika qaama keenyaa barbaaduudhaaf timiraa fi aannan dhuguudha. Tiruu teenyarraa summii qulqulleessuudhaaf timiraa fi aannan dhuguudha jechuudha. Inni ja'affaadha. Hir'ina dhiigaatiif akka hin saaxilamne yoo hir'ina dhiigaa qabaanne nuuf guutaa jechuudha. Namni hir'ina dhiigaa qabu hoggaa lafaa ol ka'u dachiin shirisaan jettus timiraa fi aannan yoo fayyadamu taate ni fayyaa jechuudha. Akkasuma ammas jeequmsa humna teenya keessa jirtu lallaafinaa fi dadhabinaa fi daadargaa qaama keessa nu jiru hundaa'u timiraa fi aannan dhuguun nu fayyisaa jechuudha. Akkasuma inni torbaffaan inni wallaanu dhukkuba harma loosiftu haadha ilmoo qabdu haadha daa'ima qabdu harmi siidhaa waa takka goggogaa ta'e na harmi siidhaa hin qabu aannan timiraa fi aannan yoo kenneef yoo timiraa fi aannan waliin baxaabbattee juuzii godhattee waa dhugdu taate akka timiraa kophaa aannan irra dhugaa waa dhugdu taate kan nyaattu taate timiraa fi aannan yoo waliin kan dhugdu taate aannan isii akka coophee aannan harkattee aannan gayaa daa'ima siitiif kennitu isiif taasisaa jechuudha. Kan aannaniiti jechuudha. Inni saddeettaffaan akkasuma coccofamiinsa qaama keenya keessa rabbiin uumamaan uraanulaa qaama keenya keessa jirtu jira tarri qilleensi seenuun jechuudha. Naa coccofamiinsa karaa qilleensi seenu qaama keenya keessa cufamu hundaa'u ni qulqulleessaa jechuudha. Innaa akkasuma inni saglaffaan onnee dhukkubbii namoota onneen dhukkubdu. Akkasumas namoota dhiiga danfaa qaban. Innaa jarrootan kan hundaa'u timiraa fi aannan waliin baxaabbatnee dhuguun ni qulqulleessa yoo qabaannes yoo hin qabaatinis irraa nu tiisaa jechuudha. Dangiiffiitii irraa nu tiisaa. Haati ilmoodhaaf aannan dhabuurraa tiisaa. Akkasuma morganii nu dhukkubuurraa walaba godhaa. Hir'ina dhiigaarraa walaba nu godhaa. Innaa kaansariin qabamu irraa nu tiisaa. Yoo qabamnes kaansarii nurraa ittisa. Innaa faayidaan timiraa fi aannanii 18 jirurraa 8 barannee jechuudha. Inni hafe darsii lammataa kan nu hafe darsii sadaffaa keessatti akka walitti deebinutti inshaallahu rabbii keenya nagaa waliin nu adeemsa jechaa darsii teenya taarraa asirra dhaabna. Waan isiniif addan bahinis komantii jala naa barreessaa. Yaada silaa qabdanis komantii jala naa katabaa. Innaa irra deddeebi'aa dhageeffadhaa. Akkaataa isinii galutti waraabee yoo haalli hir'inaa jiraates innaa komantii jalarra yaada keessan naa dhiyeessaa. Har'aaf asirra dhaabbanne hanga rabbii nagaa waliin nu deebisutti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'aalaa wabarakaatuh.